Koomishiniin marii biyyoolessaa boqonnaa jalqabaa xumuruudhaan sadarkaa ajandaa filachuurra ga'uusaa beeksise. Sababa maallaqa daldalaa ofii isaanii dhabuutiin dinagdeen Afrikaa miidhamaa jiraachuun himame. Sudaan keessatti beelli hamaan dhufaa jiraachuu dhaabbileen gargaarsaa himan. Yooyaa kam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduu yeroo kanaatii fi qabannee jirruun isin biraan ga'an Daani'el Tasfaayitii haga xumuraattiin waliin tura. Koomishiniin marii biyyaalessaadhaa boqonnaa jalqabaa xumuruudhaan sadarkaa ajandaa filachuurra ga'uusaa beeksisee jira. Koomishiniin marii biyyaalessaa boqonnaa jalqabaa xumuruudhaan sadarkaa ajandaa filachuurra ga'uusaa beeksise. Koomishinichi ibsa kenneen hojiilee hangammaatti hojjetamaniin hirmaattota adda baasuu dabalatee adeemsa marichaaf hojiilee bu'uura ta'an baay'inaan hojjetamuusaa ibsee jira. Koomishinarri olaanaa koomishinichaa Profeesar Masfiin Arayaan naannoo Tigraayin kan hafe naannolee hundatti aanaalee 1,400tti mari'atamuu himanii jiru. Naannolee Tigraayii fi Amaaraatti akkasumas naannoo Oromiyaa bakkoota muraasatti hojiileen hafan fuulduratti kan xumuraman ta'uu dubbataniiru. Boqonnaa itti aanuun sadarkaa federaalaa naannolee fi lammiilee Itoophiyaa ala jiraatan miseensota diyaaspooraarraa hojiileen ajandaa walitti qabu kan hojjetaman ta'uun eeraniiru. Hojiin ajandaalee walitti qabu erga xumurameen boodas ajandaaleen walitti qabaman gara waajjira olaanaatti fiduun hojiin calallii kan geggeeffamu ta'uu himaniiru. Koomishiniin marii biyyaalessaa sarara bilbilaa bilisaa 8112 fi giddugala simannaa ergaa gabaabaa hojii eegalchiisuus ifoomsanii jiru. Sababa maallaqa daldalaa ofii isaanii dhabuutiin dinagdeen Afrikaa miidhamaa jiraachuu Yuunivarsiitii Oksforditti ogeessi dinagdeef misooma Profeesar Kiristoofer Adam ibsanii jiru. Gabaasa Booruma Qindeessee Girmaa Guddisaa akka taanutti dhiyeessa. Biyyoonni Afrikaa gabaa maallaqa idil addunyaa keessatti maaliif miidhamu? Daldala idil addunyaa walakkaan ol doolaara Ameerikaatiin raawwatama. Kun ammoo Afrikaa dabalatee biyyoota addunyaa doolaara Ameerikaa kanaan kaffalan miidhamu. Hunda caala ardiin Afrikaa sirna daldala addunyaa keessatti jijjiirraa maallaqaan akkaan miidhamtudha. Ardiin uummata gurraachaattuun qabeenya uumamaa guddaa qabaatulleen sirna daldala addunyaa keessatti jijjiirraa maallaqaan kaffaltii daangaa qaxxaamuru raawwachuuf baasii guddaa baasti. Biyyoonni ardii kanaa aadaa fi caasaa dinagdee hedduu qabdi. Biyyoonni tokko tokko qabeenya uumama qaban gargaaramuun guddina dinagdee fi badhaadhina ariifataa galmeessaa jiru. Haa ta'u garuu jijjiirraa maallaqaa keessatti biyyoonni ardii kanaa qormaata maallaqa hamaa keessummeessu. Barruu The Conversation rakkoo kana bu'uura godhachuun yaada hayyoota dinagdee irratti hundaa'uun sababa maallaqni ardii kana laafaa ta'ee fi irratti xiinxala bal'aa dubbisiisee jira. Ogeessi dinagdee fi misooma Profeesar Kiristoofer Adam kan Yuunivarsiitii Oksforditti barsiisaa ta'an imaammata sharafa alaa biyyoota Afrikaa irratti barruu The Conversation deebii yeroo kennan sababoota gurguddoo sadi kaasu. Isaanis tokkoffaan dinagdeen Afrikaa kan ardii kamuu caala diqqaa waan ta'eef daldala addunyaa keessatti akkaan hirkata guddaa qabaa jedhama. Kun ammoo alargiin biyyoota Afrikaa oomishaalee boba'aa fi gaaziin wal qabataniin deebi'ee baasii guddaaf isaan saaxila jedhama. Oomishni ardiin kun gara alaatti ergitu irraa jireessii albuudaa fi bu'aalee qonnaati. Garuu deebi'ee oomishaalee teekinooloojiitiin dhidhima seenama. Akkasumas galteen meeshaalee adda addaa qonnaaf oolan sirna bittaa alaaf fudhannaatiin dachaan nyaatama. Dabalataan meeshaaleen barbaachisoo ta'an ardii kana keessatti oomishamuuf fedhii fi dhiyeessiin walgituu hin dandeenye. Keessayyuu galteewwan akka nyaatam qoricha akkasumas meeshaaleen kaapitaalaa fi anniisaa alaa galu. Kunis harki guddaan Chaayinaa fi biyyoota dinagdee gurguddaa qaban kaaba addunyaa biroo irraa gara ardiitti seena. Kanaanis biyyoonni Afrikaa hariiroon daldala michoota isaanii waliin qaban gara gatii fudhattootaatti isaan geessa. Kaffaltiin giddugaleessa gatii addunyaa immoo maallaqa kuufama gurguddaa addunyaa kan akka doolaara Ameerikaa, Yuuroo, Yeen fi Reenminbiiniin waan raawwatamuuf humna bittaa maallaqa biyyoota Afrikaa akkaan gadi buusa. Sababa kanaaf dinagdeen ardii gurraachotaa kun dandeettii ala ergii fi alaa galfachuu walgituu dhabuun gatii jijjiirraa maallaqa addunyaa kanaaf saaxilamu. Lammaffaan immoo daldalli ardii Afrikaa keessaa malleen daldala waliigalaa biyyoota addunyaa keessatti gadi aanaa ta'uu isaati. Sababa kanaaf maallaqni biyyoota Afrikaa irra caalan kallattiin daldala idil addunyaa keessatti jijjiiramuu hin dandeenye. Biyyoonni Afrikaa irra caalan ammallee doolaara Ameerikaa walirraa bitataa walitti gurguratu. Rakkoo kana keessaa ba'uuf biyyoonni Afrikaa doolaara Ameerikaan
walitti gurgurachuu dhiisuun jijjiirraa giddugaleessa isaan gargaaru fayyadamuu akka qaban hayyuu dinagdee Kiristoofer Aadam kan dhaaman. Garuu kanattis kallattiin galuun haala amma jiru rakkisaa ta'uu himu. Sababni isaas daldalli Afrikaa keessa yeroo ammaa alergii dhibbeentaa 15 gadi qofa qabaachuu isaati. Biyyoonni ardii Afrikaa waggoota kurnan dhufan keessatti haala kana jijjiiruuf dirqama sadarkaa dinagdee isaanii fooyyessuu akka qaban Kiristoofer kan ka'an. Sadeessoon immoo daldalli biyyoota Afrikaa gidduutti madaalawaa ta'uu dhabuu isaa kan himi Kiristoofer. Fakkeenyaaf Keeniyaa meeshaalee gatii waliigalaa olaanaa qaban kan Itoophiyaa irraa galchitu caala gara Itoophiyaatti ergiti. Kaffaltii Itoophiyaan taasistu immoo maallaqa naannoo iddoo hin taane doolaara Ameerikaan kan raawwatamudha. Itoophiyaa fi Keeniyaan walirraa fagoo hin jiran garuu maallaqa fagoo irraa dhufuun walitti gurguru. Kanaaf maallaqni qubsuma tokko qabu kan biyyoota walitti dhiyoo jiran tajaajilu jiraachuun barbaachisaadha. Isaan garuu wal fakkeessuuf jedhanii maallaqa isaanii doolaara Ameerikaan ajjeesanii waliif dabarsu. Kun ammoo daldalli isaan gidduu jiru madaalawaa akka hin taane agarsiisaadha jechuun Kiristoofer kan himu. Piroofeesar Kiristoofer Aadam rakkoon kun fala akka horatuuf qubsumni daldala biyyoota Afrikaa maallaqa wal fakkaataa tokkoon akka jijjiiramu dhaamu. Garuu hanga sirni sun lafa qabatutti ammallee biyyoonni Afrikaa sirna kaffaltii isaanii giddugaleessa taasisuuf hariiroo daldala isaanii gara walgituutti fiduu yaaluu qabu jechuun himam. Malli jijjiirama maallaqa qubsuma wal fakkaataa uumuu kun yoo seeraan hojiitti galee hanga tokko qubsuma daldalaa fi faayinaansii daldala irratti hundaa'u yoo ta'e oomisha fayyadama imaammataaf daldalaa fi imaammata faayinaansii irratti Afrikaanotaaf jijjiirraa guddaa ni fida jechuun The Conversation gabaasee jira. Konfiraansiin qorannoo biyyoolessaa jijjiirama bu'uuraa hojii qonnaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate guyyoota lamaaf Yuunivarsiitii Wallaggaatti geggeeffamaa ture xumuramee jira. Konfiraansii kana irratti waraqaan qorannoo 32 qorattootaanis dhiyaatee jira. Beenyaa Shiramuu gabaasaa godinichaa akka itti dhiyeessa. Konfireensiin qorannoo biyyaalessaa jijjiirama bu'uuraa hojii qonnaa irratti xiyyeeffate guyyoota lamaaf Yuunivarsiitii Wallaggaatti qorattootaa fi namoota garaagaraa hirmaachisuun geggeeffamaa ture xumuramee jira. Konfireensii qorannoo kana irratti qorattoonni garaagaraa waraqaa qorannoo isaanii hirmaattota konfireensichaaf dhiyeessuun yaadni irratti kennameera. Hirmaattonni konfireensichaas qorannoon akkasii rakkoo oomishtummaa qonna keessa jiru furuuf baay'ee murteessaadha jedhaniiru. Kwaalitii seeftii sarratti nan hojjedhee aannan litira amma kanaa yoo loosii goone birrii meeqa dhabna? Inni yoommoo sammoo isa loosii kana goone kan ammoo otoo kunuunsinee immoo nama meeqa nyaachisuu dandeenya kan jedhu sana irratti hojjetame jechuudha. Kana gara faayinaanshaaliti yoommaa jijjiirre otoo irratti hojjetamee gara fuulduraatti xiyyeeffannoo guddaa barbaada waan ta'eef haalli gabaa sisteemiin isaa sirratee otoo oomishanii qonnaan bulaan keenya fayyadama konsumeeronni keenyas nyaata madalaa argatu. Sanyoota facaan keessaa isa kamtu sanyii gaarii argamsiise dhukkuba damdamatee kan jedhu kan inni ilaale achi keessatti dhuma qorannoo koo irratti gosoota sanyii naannoo 6 kan ta'an fuulduraaf irra deddeebiin yaalamanii hawaasa tajaajiluu danda'u kan jedhu galtee kenneen jiraachuu. Kallattii garaagaraatiin qorataa turanii ni dhiyaate waan ta'eef gaaffii rakkoo qonnaan bulaa bira jiru baay'ee isaa kan nutti agarsiisedha jechaadha. Itti pirezidaantii damee qo'annoo fi ce'umsa teekinooloojii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Dirribaa Dhibbaa konfireensi kana irratti waraqaan qorannoo 32 qorattootaan dhiyaachuu fi milkaa'ina hojii qorannoo kanaafis meeshaaleen laaboraatoorii garaagaraa qophaa'uu isaa himaniiru. Baay'inni waraqaan irratti hirmaachuudhaaf iyyatan 112 kan dhiyaate akka dhiyaatuuf approof ta'e 33 deemsa keessatti harca'e. Garuu kan dhiyaate immoo 32 waraqaa 33 keessa waraqaan 32 dhiyaateera. Inni dhibbantaa gara 97tti siqa. Bu'aan isaa eessa oola isa jedhu immoo ogeessonni walitti dhufanii caalmaatti waraqaalee qorannoo kana samaraayiz godhanii gosa isaatiin isa teekinooloojii ta'u gara teekinooloojiitti, isa niw piraktisiif ta'u gara isaatti, isa poolisii meekingiif ta'u gara sanatti qoqqoodanii booda kan ilaalludha jechaadha gara fuulduraatti iddoo ooluu danda'ani. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Sayyasuuf kaayyoon konfirensii kanaa qorattootaa fi iskoolaarota adda addaa muuxannoo qaban walitti fiduun argannoo isaanii hojii seektara qonnaa akka naannottis ta'e akka biyyaatti jiru fooyyessuuf galtee akka ta'uufidha jedhan. Kaayyoon konfirensii kanaa qorannoo kana qorattootaa fi iskoolaarota adda addaa muuxannoo qaban walitti fiduun argannoo isaaniitiin hojii seektara qonnaa akka naannottis ta'e akka biyyaatti jiru fooyyessuuf galtee akka ta'uufidha. Existing strengths and address the multifaceted changes that Ethiopian agriculture food system
faces. Konferensi kana irratti dhaabbilee barnoota olaanoo 15 giddugala qorannoo 12 dhaabbilee hojii qonnaa irratti hojjetan dhaabbata galtee qonnaa itti gaafatamtoota waajjiraalee godinaalee Wallaggaa Arfanii fi aanaalee isaanii jaarsolii biyyaa hayyoonni adda addaa walumaa gala namoonni 400 ol ta'an hirmaataniiru. Hirmaattonni konferensichaas meeshaalee milkaa'ina hojii qorannoo kanaaf qarshii miliyoona 200 waliin bitamee galee daawwataniiru jechuun waajjirri dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Naqamtee gabaaseera. Itoophiyaatti warshaan meeshaalee altiraasaawundii walitti suphu hojii eegalee jira. Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Itoophiyaatti warshaan meeshaalee altiraasaawundii walitti suphu hojii eegalee. Warshaa industirii Heewaa Jiyaanitti warshaan meeshaalee altiraasaawundii walitti suphu guyyaa kaleessaa hojii eegaluu ministeerri fayyaa beeksise. Warshaan meeshaalee altiraasaawundii walitti suphu kun kan ijaarame buusii maallaqa Eelsmand Solutionii fi Siemens Solution jedhaman gamtaan taasisanidha. Meeshaan altiraasaawundii kun dhibee qorachuu dabalatee gochawwan garaagaraa raawwata. Itti aantuun ministeera fayyaa Firiyoot Abbabaa akka himanitti warshaan kun teeknooloojii fayyaa Itoophiyaa fi Afrikaa ammayyeessuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Warshichi ogeeyyii fayyaatiif carraa hojii kan uumu ta'uu dabalanii ibsaniiru. Pirezidaantiin warshaa Eelsmand Solution kan ta'an Rooneen Baahur warshaan kun dhugoomuuf yaalii waggoota dheeraa kan fudhate ta'uu himaniiru. Misoomni kun dhaabbileen biroo Itoophiyaa misoomsuu irratti akka hirmaataniif carraa kan banu ta'uu dabalanii dubbataniiru. Hojii gaggeessaan Eelsmand Itoophiyaa Daawwitayyuu gama isaaniitiin meeshaaleen warshichaan oomishaman mallattoo daldala Itoophiyaatti hojjetame jedhu ofirraa kan qabaatan ta'uu ifoomsaniiru. Sirna eebbaa warshichaa irratti ministeera fayyaa Itoophiyaa duraanii dabalatee aangawoonni biroo ambaasaaddoroonni Jarmanii fi Israa'el argamaniiru jechuun Addis Istaandard gabaasee jira. Aanaa Diillootti balaa ibiddaa mudateen lubbuun namoota 4 darbe. Godina Booranaa aanaa Diillootti balaa ibiddaa mudateen lubbuun namoota 4 darbu bulchiinsi aanachaadhaa beeksisee jira. Balaan kunis halkanidha naannoo sa'aatii 2 walakkaatti aanaa Diilloo ganda Qaancaarootti kan mudate yoo ta'u balaa kanaan lubbuun namoota 4 darbu bulchaatti aanaa naannichaa obbo Roobaa Lakkee himanii jiru. Ka'umsi balaa kanaa qoratamaa jiraachuu eeraniiru. Namoota balaa kanaan lubbuun darbe keessaa 2 barsiisota ta'uunis ibsamee jira. Oduu biyya alaatiin Sudaan keessatti beelli hamaan dhufaa jiraachuu dhaabbileen gargaarsaa himanii jiru. Walwaraansi keessoo biyyattiitti uumamu hordofee lammiiwwan biyyattii balaa hamaatiif saaxilamaa jiru. Odii Muusaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Biyya waraana keessootiin bututtee biyya ollaa Itoophiyaadhaa Sudaan beela hamaa keessatti kufaa jiraachuu isii dhaabbileen gargaarsaa ifoomsaniitti jiru. Sudaan keessatti yeroo waraanni itti fufee jiru kanatti waggaa dhufutti lammiiwwan 100,000 lakkaa'aman beelli ajjeesuu akka danda'u dubbatamaatti jira. Kaartum irra caalaan isii humna dafee dhaqqabaa biyya warra Sudaan harkatti kuftee kan jirtu yeroo ta'u humni dafee dhaqqabaa biyyattiidhaa kunneen ammoo qabeenya guddaa namootaan kanneen 100,000 lakkaa'amanii saamanii turan akkasumas ammoo namoota saamurra dabre ammoo lubbuu lammiiwwanii galaafachaa kan jiran ta'uudhaaf kana keessatti ammoo Sudaan harki irra caalaan humna dafee dhaqqabaa biyyattii harkatti kufuun isaa balaa hamaadhaaf biyyattii kan saaxilus jedhamuudhaan dubbatamaatti jira. Sudaan keessatti waraana humna dafee dhaqqabaa Sudaaniif waraana biyyattiidhaa jidduutti gaggeeffamaa jiruun ji'oota 10 booda Sudaan keessatti beelli cimaan hiriyaa hin qabne mudachuu akka danda'u gareewwan gargaarsaatii fi ogeeyyiin garaagaraa miidiyaalee idil addunyaatiif himaatii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka tilmaametti ammoo gameessaatiin namoonni gara miiliyoona 18 ta'an beela hatattamaa Sudaan mudachaa jiru kanaan miidhamuu akka malan akeekee kan jiru yeroo ta'u kunis ammoo lakkoofsa bara dabree dachaa lamaan kan caalu jedhameetti jira. Dhiyeenya kana guutuu Sudaan keessatti intarneetiin cufamuun isaa ammoo jijjiirraa maallaqaa kan hawaasni diyaasporaa namoota jaalatan kanneen biyyattii keessa jiraniif gargaarsa taasisee ture karatti hambisuun isaa ammoo daran rakkoon Sudaan mudatee jiru kun akka hammaatu taasisuudhaan rakkoo Sudaan hudhee qabee jiru kana hammeessee jiraachuun isaatis barameetti jira. Beelli yeroo dhufaa jiru kanatti ammoo dhaabbileen gargaarsaa yeroo balaa Sudaaniif biyyoota baqattoota Sudaan keessummeessan keessatti balaa beelaa mudatuu malu hambisuudhaaf maallaqa doolaara biiliyoona 4 akka kennamu gaafachuun isaaniitis ammoo ifoomeetti jira. Inumaatu sadarkaan beelaa Sudaan irratti argamtu
bakkuma jiru kanatti yoo kana fulleetee bara dhufu keessa daa'imman 100,000 lakkaa'aman du'uu akka malu Alex Dewell ogeessi beelaafim daarektarri olaanaan faawundeeshinii nageenya addunyaa mana barumsa seeraa fi dippiloomaasii Fletcher kan yuunivarsiitii Tufts ibsaniiti jiru. Gama biraatiin ammoo hanqinni nyaataa reefuma Daarfuur keessatti namoota miliyoonaan lakkaa'aman miidhaa jiraachuu isaa doktoroonni daangaa maleeyyiin ibsanii kan jiran yeroo ta'u gareen gargaarsaa kun kaambii buqqaatota Zamzam kan kaaba Daarfuuritti argamu keessatti sa'aatii tokkotti beelli daa'imman 2 akka ajjeesu himeetti jira. Kaambiin baqattoota Zamzam kan hundeeffame ammoo yeroo waraana biyya keessaa guddicha Daarfuur bara 2003tti kaambii hundeeffame ta'uun isaa kan yaadatamudha. Waliin turtanii oduu keenya waan daawwattanii fi baay'ifnee singalateeffannaa daawwattoota keenya qophiilee keenya kanneen hafan hordofuudhaa fi karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaa nu argachuu dandeessu. Daniel Tasfaayiti yeroo gaarii.